yoo yaar kahuun akkam naga qabdu sinin jecha sagantaa pirankii I think sooma keessa waraabaa ture almost nama 60 gara 70 pirankii godhe akkasumas artist Qamar Yusufis walitti bu'insa isaa fi dinqudha yaas ilaalchisee waraabee beeksisa gadhiisuun kiyya hin beekamaa interview godheeni garuu ammoo akkuma guyyaa lammaffaa kan interview Qamar Yusuf gadhiisuuf deemu duuti goota kennaa Caaluu Hundeessaan mudattee achumaan Qamar wajjinis haasofne dubbii Oromoo tana walumaan fixannaa jaarsummaan ifii teennaa waliin fixannas sababa jedhuun Qamaree walii gallee dhiise Prankilees akkasumas ka waraabamee lafa jiru otoo hin maxxansin akkasitti dhiise jechuudha waan mudate kanaafi Prankileen already waraabamee lafa jira wanni hubachuu qabdan sooma keessa ka waraabame sooma waggaa dabre jechuudha sooma ummata islaamaa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun qabsoolleen haa madeemtu Omaara kun qabu viidiyoolee gadhiisii naan jechaa jirtanii sababa saniif isinii gadhiisaa ittiin booharaa wanni ka waraabame ammaa miti waan ammaati miti sooma dura waraabame artist Amin Hussein Addisuu Furgaasaa Ilmoo Alii Abrahaam Raayyaa namoota hedduutu pirankii ta'e namni pirankii namoota hedduu warra sooshaal miidiyaa gubbaa jiranis Sa'aad Yusuf Fantis pirankii ta'anii jirani. Kanaaf har'a immoo ka Shukri Jamal isin gadhiisa. Ka Shukri Jamal isin gadhiisa kanaan akka itti bohaartan abdii guutuu qaba. Amma I think yoo xiqqaate torbaanitti yeroo tokko isin gadhiisa anis isinirraa badee jira hin beeka sababa barnoota barachaa jira sababa barnootaa badee. Prank kanaan akka bohaartan abdii qaba subscribe itti roobsaa isinin jedha. Shukri Jamal prank inni ta'ee daawwadhaa isinin jedha galatoomaa bye. Anuma. Orazi Mame am artist Shukri Jamal mataa nyaadhaa itti bilbilee akkuma nama maraataa wayiitti itti haasaa. Mame Shukri irra dhoofne jechuudha mee Shukri waan maal jennaani dinqisiifata fakkaan itti seennayya. Hello. Artist Shukri da. Shukri. No. Yonis Yuya Nanjani as Germany Rai Sibil Bila. Tole. Yaabo sirri malee si dinqisiifadha Shukri keenya yaabo laal si arkuun kiyya anaaf waan guddaadha sirri malee si dinqisiifadha. Galatoome. Maaligaa wallee haarawaa tanamas dhiyootti gadhiisuu hin deemtan isaa miidiyaa irraayis baddanii. Hojjetaa jirra bara hojjetu jirra. Ayyee. Wallee tana beeytaa guyyaan dalaganii gadhiisuunis xiqqoo ni ulfaata. Biyyalarra akka yeroo biyya jiraniiti miti. Ayyee. Tanumaan nu tursiisee beeytaa. Yaabo an waan si ajaa'ibu keessaa an asitti Shukrii xiqqaan anjaan beeytees wallee anis nin shaakala. Tole. Wallee anis nin shaakala Shukrii xiqqaan anjaan beeytee an wallees nin shaakala sirboota kan keetis qaceellottiin dhaggeeffadhaa sirrii mee si sirbuu mee oggaa takka na dhageeysa. Jalqabe. Okay. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya. Qabsoo wareegaman qeerroon keenya. Si wallee kan kee kana fa'aa qaceellotti jaalladha beeyte. Bareedaadha. Bareeda sirbitee kuni bare kakadiiri bar kun. Kadir Said yaabo bar narvasiin ta'e dhiifama. Kadir martuu. Kuni Kadir martuu si maleeti. Yaabo dhiifama a'uuzu billahi dhiifama. Kanuma yeroo makana abshir. Narvasi. Kana fi somanni wal keessa dhufe. Hayyee. Sharka walti daaqee beektaa. Amma mee hayyee waa takkaan si gaafadha
amma mee dhuguma naayimtaas waa takkas sirba achi booda walalloos qaceellotti dandayaa beeyte walalloos niin barreessaa wanta ja'a beeyte asitti mee walaloo takkasii walaloo waa'ee takka waa'ee araadaatii kanarra dargaggoon barnoota guddaa irraa baratan je'eeti barreesse tana naa dhaggeeffadhume walaloodha. Sararuma lama siif ja'a gaa beeytee gaarii mitiree sararuma laman siif ja'a. Yeroo tamboo xuuxxuu eenyu si jaallataa kunyaara guduunfee kun funyaan qabataa akkamtun bareeda gaatu waan xuuxaa barreessitee fakkaata. Lakki barnoota namaaf haa ta'u jeetin wanta jedhe bareedaadha siifin taphasiin taphadhee akkamii sagaleen tiyyoo walleefni taati taati bareeda garuu shaakalii ayyee yoo shaakaltee waan hin hojjetamne hin jiru gaa wanta amma eenyu kadiir kanaan jetti sana kadiir martuu biyyatti wal beeyin amma sirba isaa kan teessoon teen fagaatte maalii ja'u tokko inni beeytame anaatu barreesse walaloo san. Attiin fakkaatu sirba sanaanii ati yoon barreessiteef? Angaafa biyya jiru biyyatti barreesseef anaatu barreesseef ani yoonis yuuyyaa nama hundaatu na beeka. Jechuu kiyya waggaa meeqa dura barreessite jechuu kiyya? Waggaa 10 dura. Angaruu sirba kan yeroo inni albama jalqabaatu isoo hojjete sirbuun beeku ture inni sirbuu beeka ture beektaa. Yaa okay. Beeni atama yeroo waggaa 10 as jetta albama isaa imaanaa sun hojjetin yeroo inni sirbaa ture beekaa keyboardiin faraa wajjini. Teessoon teenna fagaatte bakka yeroo inni hojjetu beeka ture dur jechuudha imaanaa baay'ee hojjetin. Ayyee tab ammallee wayin ammas wayin waata kaansi yamama wallee dhiyootana alii birraan tiyyaa takka eenyu helen baree wajjin sirbe ni beeytaami. Walaloo san anaatu barreesse. Walaloo alii birraa san anaatu barreesse nama hedduutu na beekaafin siin jee beeyte. Naalleen barreessita akkas taanaa naboo. Akkasii dhuma irratti mee wallee tantee keessaa takka siyaa sirbu ammallee tamaa sirbu. Tama feete. Okay. Ana sin agartuu na fakkaata kan biraas dhooftee waliin deemta. Wallee tan akkam kun. Yaa walliste garuu azaa goote malee. Abbo shukri kana boo'e kana caalaa afaan wannaa sin godhu pirankii godhamaa jirta abdii xayyib waaqoti akkasin nyaatamte. Inni jedhee barkaadha akkanatti kana dhugamaan yookaan gartee korona maarkaa qaba malee akkanatti waliin laaqee kun sirboota iyyanteen keetinaan jetta kaan jetta. Akkasiidhe. Naargatte. Miti jalqaba irratti jechuun sagaleeti jechuun an tarii na beekinaallee jedhee xiqqoo sodaachaa ture beeyte jalqaba irratti xiqqoo ka sirba kadiirsan kan kee godhee sirbe hin kolfite beeyte. Yaa istuuna ko fakkiisee malee sun barree. Ini ada beita cuma ajaibaa tokko irra akka sirbu waanuma ajaibaa takka sirbeen dhageessisee ayyee itu kabiraa sagalee namuu hamile matti kennuufi malee akkasitti waan akkam baqa jechuun nama cabsaa wahiitu na argate jechuun kun maal cabsaan kunarra osoo lulluqqiin hin gahin eessaan dhufeette. Barree
har'a galgala rabbi maaluma natti erge ammoo ayyaa yeesii bilbilee cufuuf mirkaan ajaa'ibaarra jirta beektaa. yaa nama akkanatti mirkaanaa jiru ammoo onnoo jechuullee xiqqoo hamilee isaa onnoo jechuun natti ulfaata. Wallahi obsi kan kee hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhuu galatoomii dhaggeeffattootaaf maal dhaamta? Dhugumatti ammoo ayyee maaliin si eegan? Ayyee. Dhugaa rabbi hojjetaa jira. Amma gaa'etuudhaan Ramadaanii dhufee dhaabe malee hojjetaa jira. Yeroo biyya jiruu sanitti salphaasiin ta'u just studio hedduutu jira deemtee guyyaadhaa hojjetuu dandeetta. Asitti akka barbaaddetti hojjetuu hin dandeettu yeroo sitti fudhata. Waan bareeda hojjannaan ammoo gartee turuunis yeroo tokko gaariidha. Hojii gaarii qabattee dhufta. Jarjaruunis gartee yeroo gaarii ta'ullee jira yeroo gaarii hin taanellee jira muuziqaa daftee baasuuni. Kanumaaf nullee bilcheessinee gartee uummata keenya waanuma gaarii qabannee dhufuudhaaf kanumaaf turree nu eegaa jenna nu eegaa koronaa kanas rabbi baasu. Inshallah. Uummata keenyarraa gartee nagaa godhu. Inshallah rabbi godhu. Akkasii shukrii ya ulfaadhuu galatoomii ulfaadhuu amma lulluu qilleen kalooftee nu birallee kaloofteerti walitti deebinaa nagaarra jiraadhu babbaay. Babbaay galatoomii. Akkasii Shukrii Jamaal ajaa'iba jechuun aniyyoo haasawu na harkaa badee ture jechuun maalitti haasa'ama maalaa jedhu si jechuun sirri malee jechuun Shukrii dhuunfattillee sirri wal beeyna nama garaa laafu wayiiti beeytanii hin boonu wannaa hin jedhu amma artistootuma hedduuyyuu piraankii gochuuf yaalaa ture beeyta lakkoofsa hin beeyne hin kaasanii Shukrii yeroo masasadii hora kan itti deddeebisee yaaboo hajajabduu fin si barbaada jedhee itti barreessee hayyee bilbila na jala kaase achi booda isaanis akka maraattu itti haasaa ture inarratti hin cufne bilbila jechuun kireezii ture aniyyuu waan kana hayyees anayyuu osoo ta'e deebisee si bilbila jedheetuma irra cufa malee hagana hunda obsa hin qabaadhu. Egal akkasiitii galatooma ulfaadhaa piraankiin itti fufaa namoota hedduu piraankii goonee jirraa abdii fadis taaju shurrubbee sa'aadu Ismaa'il arti gamtaa olaanaa hundasii maraa piraankii godhee piraankilee kana hedduu walitti qabee maxxachuun amma yoo tokko dura kan maxxansu taate rakkoodha beeytanii namni achi booda of eeggataa deema waan ta'eef saniifuu piraankiin nama hedduu eega piraankii guyyoo godhee booda takko sini gadhiisa jechuudha. Subscribe. Orazi